lama moo sadii salaateen beektu lamarra gaddee bita gaafsan siin jedhe yoo salaata keessa yaadata arkaanaa lama moo sadii salaateen beektu lamarra deebita waajibaata hoo waajiba hoo shakkite hoo waajiba jechuun salaanni waajibaata qabdi waajibaat Allahu akbar jedhe moo badaa wayita gadi jedhu Allahu akbar jedhe moo hin jenne sami Allahu liman hamida jedhe moo hin jenne waajiba kunniin gaafa kan homaan rakkisu gaafa arkaanaa si rakkise faatiyaa qaree moo hin qaraan sujuuda bu'e moo hin buune gaafa jette sujuuda san deebisuu yaqiin aslirra ijaaramta aslirratti deebita jechuun al-amru baqaa homaa kan alamaa kan aslirratti deebita faatiyaa san arkaana deebistu malee hin ta'u sujuudallee deebistu malee hin ta'u wahmii jechuun ammoo parsantii 50 gaditti wahmii jedhama akka kanatti deemta gaafa ammoo tiniin lama moo sadii salaateen beeyni arkaana lamarra deebitee sadii salaataa sujuudu saawii buutu gaafa waajiba ammoo badaa tashahhuda qixxee taa'e moontee inni gaafa jette sujuudu saawii illee buutu hin barbaachisu gaafa kan ittuma fufi badaa ammoo Allahu akbar gad jedhe moo hin jenne badaa sami Allahu liman hamidaa jedhe moo hin jenne homaan rakkisu sujuudu saawii illee bu'iinsaniif sujuudu saawiin kaati buutu gaafa ammallee tiniin arkaana ammallee tiniin gatte arkaana san deebitee sujuudu saawii buutu gaafa ammallee tiniin waajibaata gatuu beeyte gaafa shakkitee miti beeyte gatuu beeyte gaafa kanallee sujuudu saawii buutu gaafa shakkitee immoo waajibaata sujuudu saawii sirra hin jiru akkasuma itti deemi akkan obboleessa kiyyaayee sii galee na fakkaata. Inshallah طيب يا أستاذ fakkeenyaaf ni dhagahamaami. Fakkeenyaaf rakama sadii salaate rakaa sadii salaateeti waanin lama moo sadii salaate jedhee ammoo walla haada gadhu malee an dhibbatti rakaa sadii gizee salaatee jiraadhe lama moo sadii salaate jedhee miti of keessatti dagadhe waan siin jedhu uf duuba deebi'aa hartatan mallee sadii salaatee eegabee itti himatee mikaa zanniidha zannii keeti zannii jechuun maali jenne dhibbarra harka 80 sadii salaateen beeytaami sadii marra dhaabadhuu deemi rakkoo hin qabu gaafsan gamni ati shakkii jechuun maali dhibbarraa 50 kunillee 50 badaa isa lama moo sadii salaate bada moo lama moo sadii salaate gaabeet lamatti gaddeebi lama yaqiina sadirraa jalqabi zannii jechuun ammoo yoo sadii salaatee sadii ufii salaatee waan hin salaanne of se'ee gadi deebi'ee aadiin jalaan badu salaanne amma afur salaatuu deema sadii irra waan jalqabuuf lamarra waan jalqabuuf. Beekuu kee kanaa barkaansi gaafataa jiru sadii salaatuun beeytaami. Ani hin beeku ufii salaate sadii dhibbatti ufii ufitti hin beeku. Ufii salaateetiin jira ufii beekuun akkam jee naangallee hin baran ufii sadii salaateen beektu ufii ufitti hin beekuun akkam jechuudha. Amma fakkeenyaaf hin dagadha ka'an sadii salaateetiin jira. Ufii waan sadii salaate ufiin se'u mara sadii salaatee gabee itti dhiisi afuritti ol ka'i. Zannii kee raajiin parsantii 80 sadii salaatee gabee itti afuritti ol ka'i homaan rakkisu. Garuu uf shakkuu san dhiisi uf keessaa baasi. Sadii salaatee yaqiinaan zannii keetiin eegabee itti afuritti ol ka'i. Garuu yoo shakkite badaa lama moo sadii salaate badaa lama moo sadii yoo salaate lama gaddeebi sadii jalqabi sujuudu saawii bu'i sii galee sujuudu saawii kun yooni odoon bu'uun salaamata baafadhee sujuudu saawiin akka lama sujuudu saawiin waan waajibaa yoo gatte sujuudu saawiin bu'uun sirratti waajiba salaata keessaa waan sunnaa yoo dhiifte dagatte sujuudu saawii san bu'uun sunnaasiif fakkeenyaaf tashahhuda qixxee dagattee ol kaate waajiba sujuudu saawiin illee waajiba yoo beekaan dhiifte sujuudu saawii salaanni kee hin jiru waajiba osoo ammallee akkan taa'in beeytee sujuudu saawii osoo hin bu'in yoo dhiifte salaanni kee sun hin jiru laakiin sujuudu saawiin salaata keessatti illee ta'a. Eega salaamattee salaamarraa baatellee sujuudu saawiin teetta rakkoon qabu jawaazul amriin lamaan bakka. Haa warri ulamaa'ii jedhu waan salaata keessaa hir'ise keessatti osoon salaamatin sujuudu saawii bu'a warra jedhe jira.
Waan salaata irratti dabalee irratti eega salaamatee salaata irraa bahee sujuudu saawii bu'a jechuu jira. Laakiin dubbiin bareenni jawaazul amreeni amriin lamaanuu sii bakka akkamitti barbaaddu osoo salaaman baafatiin sujuudu saawii gootee salaamatte. Barbaaddu salaata fixattee salaamattee ganaatu sujuudu saawii buuta rakkoon qabu sun jawaazul amreeni amriin lamaanuu ni bakka. Naam. ايوه قالت مستغرب بسرعة جالت Aye Abu Naif marri maal jedha namni ummanni. شيخ الربع ما أدري إنه ما أدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا اللي قافي كبا ويجير قافي كبا. Aye abbo. قافينتي أنا هي سأنا وان كمني أنا من كمني أنا وانيا تون كمني نمشومان توكو أكانو ol ka'ee hajjii si hajjisiisuu qaba hajjii jedhee mallaqa hajjii narratti gadi buusa waan ittiin hajjuu jechuudha. Aniin kuni waanuma nyaadhee buluyyuu hin qabu mallaqa kanarraa sharafeetii wayiin bibbitadhee mallani na hanqate gaafa hajjiif deemuu jechuudha. Sababa kanaan hajjiin tun na harkaa hafte. Mee wanni kun akkam ta'a maal Awwalan birrii namni naa kenne anaa amma birrii nama naa kenne ittiin hajji jedhee hayyama nama sanii gaafadha hojiirra oolchuuf. Rakkoo tanatu na dhufee waan akkanaati abbaan wanni inni niyyateef ittiin hajjituufi. Ittiin hajjituuf niyyate beekin tabii akkuma feetallee hiyyeessa ta'i. Waan karaa kana deemtu sii cufee waan asii deebitullee sii cufe. Yoo rakkoon kasitti argamtu taatee kaatira abbaa tolchuuf niyya abbaa tolchuudhaaf abbaa san gaafatta. Akka gaafa Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam kun isaanii harramatan dhaldhoolee fidee fi dhaldhoola sanan malleetiniin irratti deebisee Rasuulli alayhi salaatu wassalaam eeganaa qalbii isaa akka hin cabneef jecha barnuti waan ati foon nuu fidde kana jibbineetii miti garuu harramannaa qabnaa saniifi jedhanii. Harramannaa qabna malee jibbineefi miti jedhanii Nabi alayhi salaatu wassalaam akka qalbii isaa hin cabneef. Atis abboo osoo wayitti hiyyummaa keetiin hin cufatin dura wanni sun waan akkanaati abboo hayyama nuu godhi waan akkanaatu nutti argame. Isinii gaafatuun barbaachisaadha. Qaatira abbaa tolchuudhaaf. Kaatira abbaa tolchuudhaaf wanni abbaallee bakka sana argattuuf wanni abbaa itti niyyate sun bakka sana argattuuf jecha qalbii isaa tolchuun bareeda akkas inshallah. Nama biraa galchime. Assalamu alaikum warahmatullah. Akkas taanaan anillee nyaadheen callisuure. Inshallah warahmatullahi wabarakatuh. Yaa maa coraa achi nutti garagalchi ture garagalaa kaatiin gaafanna. Aybai awwal aybai akka huttee duubaan titiittan anaatti baaftanii aybai. Ankan koo liiviin viidiyoo mul'isu. Gaafii wayiin qabaa? Gaafiin kan gonna gaamaa? Inda gayamaa ni dagaama bu'a afaan dasneedha ifaan Harargee fi afaan uummata kanaa. Amma fakkeenyaaf namni lama waliin salaatu namni lamman sun salaata fixata. Fixate abboo? Inni isa tokko imaamaa jalqabee tokko haalaa dhufeetti hidhatee imaamni salaamatan na ba'e. Inni sun immoo ol ka'ee salaata isaa guuttachuuf salaata jalqaba. Ayyee. Namicha salaata jalqabe sanatti namni biraa dhufee hidhatee salaatuun akkami? Rakkoo takka hin qabu. Rakkuma takka hin qabu. Ayyee ulfaadhaa kanuma hin gaafachuu barbaade. Ayyee. Ol seensi sinima ol seensu aybaas. Waa'ee salaataa Salaatarraa, soomarraa, hajjirraa guutii dhufe soomnillee dhufaa jira. Eessa abbaa keessanii seentarree? Maal abbaa keessanii taatan? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
Arranat tolee bar zooraa jira arra tashkarakkaraa jira. Akkam nagaa sheekaa Roobee maashaallah alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Natti fuutanii fuutillee natti toltee akkana zoora laala akkatti zoora argite jaartii asii laalaa. Wayita asii jaartii laalaa asiin deebi'a. Wallahi isinitti haa tolu ammallee inshaallah kana caalaa isinitti haa tolu abdii qabna akka isinitti tolu. Tole wallahi tole ani salata wajiba yoo salate sunna mana salata arguuf cinkama jaartiiti yadabe akka gaafa Jaabir bin Abdillahi lo duula wayii irraa galan jedhi duula wayii irraa galani. Dura gulufsiisa gaala kana rasuula rabbii dura gulufsiisa yaa Jaabir yoo maa ariifatte jennaan. Nabi yoo bara mushurraa zamoona mushurraa sanii bariifannaa jeen. Sanii makkana gara galee dafee laalee jeen. Ayyee. Maashaallah sheekaa Roobee wajjin isin haa bulchu inshaallah. Amin nuu gootaniire barana nuu gootanii. Ayyee. Sheekaa Roobee gaafii takka wayii qaba garuu gaafii baay'ee qaba ammaan takkuma isin gaafata inshaallah rabbi ta'ee godhu. Sheekaa Roobee soomana beektanii? Ayyee lafeetii yaa dhiiga kiyya saba kiyya. Soomana kana soomanni kun soomana narra ture kana mee akkamitti narra turuun isaa kun garuu baasuu hima baasaatuma jira inshaallah. Narra ture jechuun akkam? Narra ture jechuun ibs akkam? Ture jechuun kun osoo maalisan baasin soomni natti deebi'e. Ayyee. Maal haa ta'uudha? Mee akkama godha? Caqasika. Ayi gara galee si mootii takka jaartii ilaale. Abshir. Bismillah salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Awwalan soomni namti gaafii qabdan tokkoon isin asumarra gabaabsa caqasi. Awwalan namni soomni osoo soomni ramadaanni bara tartee qadaan irra jirtu ramadaanni kun irratti seeni. Yoo uzrii ka qabaatu taate yoo ka dhukkubsatu taate yoo ka yeroo dhabee waytuma kafalu dhabee irratti ammalleetiniin seenu taate rakkoon qabu. Gaafuma ammalleetiniin achi bahee kafala. Yeroo dhabee waan ta'eef hin dhukkubsate jedduu kana yerooma kafalu dhabe. Uzriidha imala fa'aa deeme yerooma dhabe. Gaafa kana rakkoon qabu ramadaan. Kana soomeet baaseet kafala. Osoo du'eellee irraan sooma moomaa irran jiran yeroo dhabe uzriidha. Inni dhukkubsate jedduu kan hin baasan baasa somaa jedhu yeroo dhabe. Osoo du'eellee homaa irran jiran yeroo dhabe waan ta'eef. Ka ammallee osoo yeroo qabu osoo baasuu anjaa qabu ramadaanni biraa irra dhufe. Osoo du'ee falyasum anhu waliyyuu jechuun isa kan waliyyiin isaa irraa haasoomu ka jedhamu osoo anjaa qabu har'a baasa borsoom iftaan soom osoo jedhuuf jala dabarsa. Osoo du'eellee jedduu kana waliyyii irraa soomu. Maal haa godhu ree namni kun? Uzrii malee ramadaanni irra seene ramadaanni lama haa ta'u sadii haa ta'u irra seene. Osoo inni kaan hin baasin waa sadii irra jira. Kataba dhubiirii bulee. Tokko. Qadaan baasa qadaa irra jira. Qadaa irra jirtuu saniin baasa. Lama tawbaa deebi'a rabbitti. Balleessaa balleessee uzrii malee ramadaanni irra deddeebi'ee tawbaa sadeessoo hin nyaachisa. Guyyaa tokko nama tokko akkasuma nyaachisa jedha. Nyaachisaa kana warra mazhaba Abuu Haniifaatu jedhe. Warri mazhaba Abuu Haniifaa qiyaasa irratti hirkata. Laakiin garuu daliilli hin jiru nyaachisaa ka jedhu. Ihtiyaaxaaf jecha kilaafa ulamaa'ii jalaa bahuuf jecha qarummaaf jecha hin nyaachifta. Qarummaaf jecha. Toobattaa qadaan baaftaa qadaa baasuu waliin ammoo sadees nyaachisaa deemta. Nama tokko nyaachisaa deemta haga sirra jiru. Qarummaa ihtiyaaxaaf jecha kilaafa ulamaa'ii jalaa bahuuf jecha. Siigalee na fakkaata. Ustaad akkasuma sheekaa Roobee inshaallah ka'ee da'an amma namallee hin nyaachisu ufumaa kiyyaa niyyadhee soomee rabbii kiyya kadhadhee yoo jedhe rabbii kiyyaaf biraa hin argadhaa miiree inshaallah. Rakkoo qarummaaf jecha siin jenne bar nyaachisuu san qarummaa kilaafa ulamaa'ii mazhaba Abuu Haniifaatu akka jedha nyaachisaa jedha garuu daliilli hin jiru nyaachisaa jechuu san hin argine. Haa nyaachisu jechuun daliilli hin jiru garuu hooma irratti hirkatan kilaafa ulamaa'ii jalaa bahuuf jecha hoo nyaachiftellee homaan ta'u.
akkas qarummaadha kun. Inshallah du'aayi godha nyaachisu bakka ani ofumaa kiyyaa deeffadha inshallah rabbi jedhee amanaa rabbi keessa naa jiraadha umrii dheeradha. Doynoomtu atiin doynoomtachaa doynoomtu argite ufiyyuu waa nyaattaa ganamaa galgala ofii nyaattaa ofii. Doynoomta argite. Yoo nyaachisuun ajrii qabaatee nyaachisa ani ajrii qabu sun. Ajriin jenne ajrii wayiitu hin jennan kilaafa jalaa bahuuf jecha jenne. Kilaafa qarummaa argate jedheeti malee. Akkana goota ati kinnoo. Hin nyaachisa Ganamaaf galgala nyaattaa. Wayyuu nyaattaa ganamaaf galgala ofii birrii baafattee on qallabdaa garuu. Nyaadhuma. Mee wallahi torbaanitti waan ji'atti mee ji'atti wallahi kama dhugaati gaafa. Ji'atti foon nyaattee beektaa ofumaafu mee kakadhu ji'atti nyaadha jedhe. Ustaaza amma guyyarraa nyaataa jirra ji'aayyuu daqiiqarraa sakandirraa nyaataa jirra. Ayyoo akkas ilaalu foonuu iida malee nyaattu na fakkaata haala kanaan. Foonuu iida malee haala kanaan. Ayyee galata guddaa qabu. Abunaayif nama biraa ol seesi. Galatoomaa isinillee ustaaza. Injira namni keessa jira. Ol naqiqa. Okay, galatooma ulfaadha jiraata. Gaafadhaa warra keessa jirtan. Gali gara biyya keetii weelluu biyya keetii weellisan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtanii akkam sheek? Injira wallahi jiraannaanuma asirraa isinii haasa'amaa osoo qabrii jiraadhe wayaasaa. Inshallah qaamaanillee isin beekaa baga jiraattanii jirtu waddaan nu fageesse malee. Warruma safara takkaati warruma waliin turre. Jiruun duniyaa tuni abbootiin kan qilee buutti dhootiin kan abbootiin ardiin nurra jira neegirra jiraata garii nan tartika. Yaada ijoollee ta'een nama akkuma jiraatanitti nagaa keessa jiraadha. Ayyee abboo feestaalli maalilee ayibayikaa cinna taati yookaan. Cinna takkallee hin taatu takka. Ayyee lafeetii yaa bulbula. Ani gaafii anillee salaatuma irratti gaafachuufi. Amma bakka hojii fa'aa yeroo dalaynu namni bakka hojiiti tokko iqaamee yoo salaata jalqabe namni lamaa yoo jalqabe fakkeenya nama ol bira gadi nun dhiisanii. Awwala tokko iqaamee jalqabaa kuwwiin wayita kun salaama baafatu kun dhaqee itti hidhata wayita kun salaama baafatu kun dhaqee iqaamama takkattiin namni yookaan gara 20 salaata. Awwalan salaanni jama'aan salaataa maaliif jedhame awwal? Salaanni jama'aan salaataa wanni jedhameef wahda tokkichummaa mul'isu shaa'ira islaamummaa. Namni martuu bakka tokko salaatee wanni ba'uuf maali? Wahdaa mul'isu tokkichummaa islaam diin kenna tokko rabbiin kenna tokko nabiyyiin kenna tokko jama'aan illee wayita tokko salaatee ba'e hattan salaanni sunnaa manatti salaatu caala. Masgiidarra manatti salaatu caala maal malee salaanni sunnaa salaata sunnaa jama'aan salaatamtu malee walitti hidhatanii salaatan malee. Jama'aa jechuun kunuu maaliif ta'e wahdaa mul'isuuf tokkichummaa ummanni muslimaa waan tokko irra jira shaa'ira islaamummaa mul'isuuf. Uzrii yoo taate uzrii jabaa yoo taate rakkoon qabu al mashaqqatu tajlibu taysiira jedhan. Mashaqqaan rakkinni laafintii namaa fida. Laakiin guyyaa mara uzrii kana himatuun hin ta'u aadaa godhatuun hin ta'u. Wanni imaamni godhameef ummataan bakka takka haa salaataniif ummataan bakka takka haa salaatu. Tokkichummaa shaa'ira islaamummaa mul'isuuf. Salaanni jama'aallee waajiba qawlii aksara ulamaa'ii irratti salaanni jama'aa waajiba. Waajiba yeroodhaan salaatu imaama san waliin salaatuun. Ijoon gaafii xiyyaama maal seetan iqaamaa takkatti saniin namni hedduun salaata beeytanii. Iqaamamaa wala iqaamamte saniin namni hedduu taraa rakkoon qabu iqaamaan. Iqaamaanii azaanaaf iqaamaan waajiba. Azaanni yoo dhiifame namni martuu azaanuu baateetiin ka salaatamu taate namni hin maase taa'e malee salaanni fayyama taati. Azaanaaf salaanni walitti hidhatan qabu. Iqaamaaf salaanni walitti hidhatan qabu. Iqaamaa namni tokko iqaamachuun sunna
namni tokko iqaamatee salaatuun sunna namni tokko namni lama garuu jararratti waajiba iqaamatuun namni lama yoo iqaamaa dhiisanoo waajiba dhiisanii maase taayan garuu salaanni fayyama taati rakkoon qabu iqaamuma takkitti itti hidhatee haa salaatu rakkoon qabu iqaamaaf salaanni waan iqaamaa biyyi tokko azaanuu baattee iqaamuu yoo baattee akkanumaan ka salaattu taate martuu callisuudhaan maase taayan fardu kifaaya azaanni fardu kifaaya iqaamuun fardu kifaaya tokko yoo keessa azaane mararraayyuu bu'e tokko yoo keessa iqaame mararraayyuu bu'e yoo martuu callise yoo himmaase taayanii garuu salaanni fayyaa taate yoo kun iqaama dhiise yoo himmaase taayanii fayyama taate sii galee na fakkaata. Sanuma bakka naa galeera rabbi nagaa waliin nu deebisuu safara takka gara masgiida Hamzaa isin beekaa warra Haji Abdusalaam yoo beektan. Amma ganda yoo laakkoyne deemnee amma boruu hin gallu iftaanuu hin gallu ajjiin na jalaa tatti. Ati ka'ee nuti yoo dekaabeera Haji Hasaniin beeyta Haji Kamaaliin beeyta Haji Abdurroo beeyta yoo jenne hajjimmaan dhuftuu na jalaa tarti. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh abbaa kiyya. Gaafii qaba sheeka. Maaluma as bahiikaa kana bara wayita kana wayitiin ani ammootiin waan mana kaa'ellee wanni jedhu. Ayyee. Bahuu hin danda'u meekuma naa guutanii asumaanuu naa iyyadha. Taa'i calli kuma maasii guutanii miti maal wal bira namni martuu darajaa tokkoon argatu taa'i. Aga kun haasa'u bareeda. Ayyee. Rabbuu duniyaa nama tokkotti hin kennine marayyuu haftaamiin goone. Rabbuu duniyaa haftaamiin goone wayiiti hikmaa wayiitiif taa'i calli hin bahini. Ayyee. Ustaz, assalamu alaikum. Nu amma karaa biyya Ameerikaa kana jirra. Yeroon kun ammoo tuqorra. Ol kuttanii iyyuu ayyee abbo. Yeroo qorraa kana yeroo baay'ee namni kenna udu'a kana yeroo godhu kaaslii tana ima quyyisaa. Masiida adda addaa yeroo dhaqan ammoo kaaslii tana fa'a bakka dhoogganillee hin jira. Kaaslii tana fa'a baafattee salaatta. Eega udu'a gootee eega bakka masiidaa geettee kaaslii si baafachiisanii kaaslii san baafattee deemtee salaatta. Naagalee haadhiisnu ka naagalee maal haa ta'uudha? Hin geeffadhuure. Naagalee barra sirraa faame kaata naagalee. Itti dabaleellee gaafii qaba ka. Awwalan tanarra sii gabaabbadaa jakas. Kaalsii masii godhuun shartii ati awwala udu'a kaamila waddaattee luka kee dhiqattee kaamila luka keellee dhiquu qabda. Jedduu kanatti ammoo yoo ka udu'a diidu taate waasirraa bayan wayita waddaattu kana waddaattaa lukan dhiqattu awwala luka kee xaaraa seensifte waan ta'eef masii goote. Masii gootee deemta masgiida si dhooggan san kaalsii yoo baafatte uduuni sun badaa waan jedhamurraa homaan ta'u akkasumatti kaalsii bahii salaate homaan ta'u eeganii kaalsii fiddee biti maaliif jennaan akkuma nama koofiyaa godhatee masgiida seenee salaatee Allahu akbar jedhee koofiyaa jedduudhaan ofirraa baasee lafa kaa'e salaanni jalaa baddi yoo amaamaa lafa kaa'e jalaa baddi hin baddu. Akkuma san akkuma nama salaata seenee koofiyaa lafa kaa'ateeti akkuma nama salaata seenee amaamaa lafa kaa'ateeti yaa rakkoon qabu. Naam qawliin bareen. Ayyee mee achumatti aansee addaan na kuttaniire. Amma fakkeenyaaf yeroon kun zuhriidha jennu. Akkasumatti kaaslii san goradhee ammallee deemee mungkin masiidatti salaatee manattu salaatee bakkuma salaatettu haa salaatu garuu ammootu akka udu'aatti udu'a san ima qaba. Salaatuu danda'a lamu. Awwalan namtichi tokko kaalsii masii godhuudhaaf luka isaa xaarfatee seensisuu qaba. Awwala caammaa keessa xaarfatuu qaba siin jenne. Wudu'a haamila waddaatee lukallee dhiqatee kaalsii godhatee jedduu kanatti yoo ka irraa waa bayan taate wudu'a waddaatee masii godha luka ofaan dhiqu masii godha kaalsii marraa masii godha
Guyyaa tokkoo fi halkan tokko isaaf akka damte nama biyya jiru guyyaa tokkoof halkan tokko. Musaafira akkasii salaatuun masii godhee salaatuun bulii sadii. Riwaayaan garii bulii torballee jettuun jira. Jedduu kanatti osomaa utuu qabdu in jaddada yoo jette. Osomaa utuu qabdu utuu haaromsa jette. Gaafa kana wayita wadda'attu qaraa seensiftee miti osomaa waddatu utuu warraa utuu an jaddada jette osoo hin diigin. Gaafa kana kaalsii massa'uun sirra hin jiru. Luka dhiqatte. Utuu ajaddaate waan taateen luka dhiqattee kaalsii itti godhatta. Masiin awwala akkasumatti ta'a. Garuu luka si dhiqachiisa. Utuu warraan utuu ajaddadde waan ta'eef. Gaafa abboo gubbarra quyyisuun si ajjamu gaaf kami? Gaafa ammalleetiniin